Taatu akkam jirtan nagaa fi kabajaan kan goosina ga'u ijoolleewwan biyya ormaa jirtan maraaf yookaan keessattuu warra biyyoota Saudi Arabiyaa jirtan viidiyoo gabaabduu tokko haala ittiin shari'aa qabdan irraa nama Itoophiyaa jiruuf maallaqa ergitan yookaan kaardii ergitanuun isin qabadhee dhufee mee haa ilaallu walumaan. Jalqaba irratti bakkuma lakkoofsa bilbila keessanii seentanii Najima tokko sadii afur jechuudhaan murabbaa ergasii okay tigotanii erga okay gotanii running godhee koodii fida. Welcome to STC Balancer Transfer. Please choose one helper, 2 country list, international transfer. Lakkoofsa sadaffaa fudhannee transfer international isa jedhu fudhanna kan waliigalaa jechuudha. Erga kan waliigalaa fudhanne lakkoofsa sadiitti galchina. Lakkoofsa sadii erga galchine biyyoota isinii fida. Haala kanaan biyyoota fakkeenyaaf Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Egypt, Itoophiyaa waan akka jedhan jirreef next countryidhaaf 99 as galchina. 99 erga galchine biyyoota keenya ammas Itoophiyaa keessa barbaadana jechuudha. Itoophiyaa isin jettu lakkoofsa 21 irra jirti. Lakkoofsa 21 asirra galchina. Lakkoofsa 21 erga asirra galchine Itoophiyaa tokkoffaa irratti 50 Itoophiyaa tu ergama. Jalqaba irratti Itoophiyaa 50 Itoophiyaan bir, lammaffaan 100 Itoophiyaan bir, sadaffaan 500 Itoophiyaan bir jechuudha. Birri 50 haala kanaan deema waan ta'eef fakkeenyaaf yoo tokkoffaa erguu jettan lakkoofsa tokko as galchitanii erga lakkoofsa tokko galchitanii place enter destination number isa jedhu kana wanta lakkoofsa jechuun lakkoofsa nama Itoophiyaa ergitan sana asirra galchitanii jechuudha. Fakkeenyaaf 00 25 and dhiifama 25 9 17 haala kanaan maallaqa yoo keessaa qabaatan seentii rukuttanii jechuudha. Seentii erga rukuttanii maallaqa keessa jiru sana fudhata jechuudha. Kanaaf barnoota gaarii sinaaf ta'u garuu yaalaalaa laalee itti fayyadameen ture waan akkasiitis cha'u baluun